Akkam jirtu nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabaja bakka jirteetti isiniif haa baay'atu. Nagaa kooti galata Waaqayyo. Guyyaa har'aa kanaaf barumsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Egaa yeroo jalqabaaf chaanaalii keenya dhaggeeffachaa kan jirtan Naardus Tuubiin sabiskiraayib godhaa. Naardus sabiskiraayib gaafa gootan barumsa irra guddeessatti barumsa irratti kan ani viidiyoo hojjedhu waan ta'eef viidiyoo gosa barbaaddan as jalaa argachuu dandeessu. Wanta si rakkise yookaas wanta gaaffii sitti ta'e yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaanis viidiyoo irratti isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhufee akkaataa kamiitiin feesbuuk keenya haala salphaatiin veerifaayi gochuu akka dandeenyu kaffaltii tokko malee jechuudha. Egaa inni kun namoota hundaaf hojjechuu dhiisuu danda'a garuu darbee kan hojjetu jira. Haala salphaatiin feesbuukii keenya veerifaayi gochuun akkamitti danda'ama jechuudha. Mee fakkeenya feesbuukii keessa seeneetan isinitti agarsiisa feesbuukota veerifaayi ta'an fakkeenyaaf gara dudduubaatti deebi'een isinitti agarsiisa. Amma kun akkuma asitti argaa jirtan faanaa kana fuulduratti raayitii mallattoo raayitii kana argaa jirtu jedhee yaada. Kunoo fuulduratti mallattoo raayitii argamaa jirti jechuun feesbuukiin kun veerifaayi ta'eera jechuudha yookaas feesbuukii sobaa miti jechuudha. Dhaabbanni feesbuukii kana dhugummaa isaa mirkaneesseera jechuudha. Inni bifa kanaan akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhuun viidiyoo gabaabaa tokko isiniif fidee dhufee jechuudha. Irra guddeessatti baay'een keessan viidiyoo barumsaa kana daawwachuun jaallattanii ragaa akka ta'uudhaaf viidiyoo tokkotuun wal bira qabeessitti agarsiisa dhugaa dubbachuudhaaf chaanaalee kanarratti irra guddeessa yuutuubii irraa hojjedhe maallaqa baay'ee argachuu otoo hin taane waan bareedaa uummanni keenya fayyadaman jedheetan kanan yeroon argee barbaade isiniif fiduu jechuudha. Kana laatuun viidiyoon barbaade irratti yookaas viidiyoo vaayiraalii naa baay'ee irratti tun hojjedhe irra guddeessatti milkaa'uu nan danda'a jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma viidiyoo as jalaa milikkita tokko sitti agarsiise amma viidiyoo kana fakkeenyaaf viyuu isaatuun sitti agarsiise viidiyoon faarfannaa irratti hojjedhe jechuudha. Waggaa tokko keessatti viyuu 100,000 meeqa akka inni argate sitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Laayif taayimii irra kaa'e kunoo 100,000 1529 jechuudha viidiyoo tokkicha irratti jechuudha. Amma haa ta'uti akka as deebi'ama viidiyoo barnootaa tokkommoo yoo isinitti agarsiise haga viyuu 11 fa'aa yeroon itti ka'ee jirutu jira jechuudha. Inni irra guddeessatti uummanni keenya maal akka barbaadu namaaf gala garuu waan adda addaa irratti akka saaxilamtanii namoonni afaan biraa hin beekneef afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa namoonni hin beekne akka hin rakkanneef jecha waan baay'ee barbaadeeti kan isiniif hojjedhu. Kanaaf yoo isinii danda'ame hojjedhaa dhaggeeffadhaa yoo isiniif dadhabame immoo rakkoo hin qabu dhiisuu dandeessu. Viidiyoo dhaggeeffachuun keessanis dhiisuun keessanis akkasuma waan nama yaaddessu hin qabu garuu yoo dhaggeeffatan isinuma fayyadan jedha. Gara barnoota keenya guyyaa irratti ce'uudhaaf feesbuukii keenya bananna. Feesbuukii keenya akka bananneen kunoo jalqaba gubbaa kanarratti sarara sadiitu jira. Sarara sadan sanarraa al tokkoof tuqeen isinitti agarsiisa. Sarara kanarra gaafan tuquu haala kanaan naa fida. Egaa feesbuukii keenya veerifaayi gochuuf seerota of keessaa qaba. Seerota sanas gaafa bira geenyuun isinitti agarsiisa. Akkuma bakka kana geenyeen fakkeenyaaf kun maqaa feesbuukii kootiiti. Maqaan feesbuukii koo kun kallattiidhumaan maaluu qabaa gara maqaa koosa sirriitti deebi'uu qaba jechuudha. Maqaa koosa maxxaawaqaa irra jiru wajjin walitti deebi'uu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan kun feesbuukii irra jiru amma Daani'el jedha. Normaalii maqaan koo maxxaawaqaa irra jirus akkasuma yoo ta'e maqaa abbaa kootis maqaa akaakayyuu kootis amma dhumaatti erga narreenjii godhee booda wal bira qabee ilaaluu waan barbaaduuf inni dirqama barbaachisaa jechuudha. Ergan gara kana dhufe yoo gara dhumaattiin iskrool godhaa jechuudha. Ergasii booda jala kanatti mallattoo gaaffii jirta. Akkaataa bilbilaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan koo bilbilli Infiiniksiidha. Bilbilli Saamsingiin jiraachuu danda'a. Akkasuma bilbilli Aayiteeliin Tekinoo wantoota adda addaa jiraachuu danda'u waan ta'eef akkaataa moodee bilbilaatiin garaagara ta'uu danda'a. Warri Infiiniksii fayyadamtan garuu haala kanaa isinii fiduu danda'a. Egaa fakkeenyaaf feesbuukii koo gara dhumaatti help and support kan jettu gara dhumaa kanarratti ni argattu. Help and support kan jedhu irraa erga al tokkoof tuttanii booda ammallee si'a lamaffaa help kan jettu kanarraa xuuxuu jechuudha. Erga cuqaastanii booda haala kanaan barbaade isiniif fida.
Amma egaa kallattiidhaan gara feesbuukii keenya hiyyachuu yookaas gara feesbuukii keenya hiyyachuutti deemaa jirra jechuudha. Tokko tokkoon didiriirsee sitti agarsiisa. Amma bakka duwwaa kana keessatti waan jennee barreessinutu jira. Erga haala kanaan nuu fideetii help center jedhee jira jechuudha. Asitti akkas jennee barreessinaa jechuudha. Barreeffamaan kunoo asitti sitti agarsiise amma barreessitu jechuudha. Barreeffama asitti barreeffamee jiru kanaa jechuudha. Kunoo asumatti yookiin koppii godhee kan sitti agarsiise kana barreeffattu jechuudha. Blue verification budget kan jettuun barreeffattanii keessa seentu jechuudha. Erga haala kanaan barreeffattanii keessa seentanii booda kallattiidhaan keessa seentu. Ammallee kun haala kanaan isinii fida. Haala kanaan isinii fida. Ergasii booda bilbilli keessan maal akka ta'e yookaas maal irratti seenuu akka barbaadan isin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara, moobaayil biroozarii fi kan haalaa aayifooniinis jira, andiroodiinis jira, aayipaad haappi heelpis kan jedhu jira. As keessaan bilbilli koo andiroodii waan ta'eef andiroodiin filadhaa jechuudha. Andiroodiin filadha gara dhumaarra jirti. Andiroodii ergan filadhee booda ammas gara kanaatti na fidaa jechuudha. Ergasiin booda maalan godhaa gara dhumaatti ol harkisa. Gara dhumaatti ol harkisa. Seerumaan na hordofaa, seerumaan dhaggeeffadhaa jechuudha. Gara dhumaatti erga argisee booda kunoo bakka kanatti isinitti argamaa jirti jedhee yaada. File out this form kan jettu kanatu jirti. Kunoo bakka kanatti jechuudha. Barreeffama ishee samaawiidhaan jirtu kanarra tokkoof tuttuu jechuudha. Erga kanarra tuttanii booda kallattiidhumaan foormii guuttantu isiniif dhufaa jechuudha. Feesbuukiin isin gara verifaayitti oofaa jirtan kun peejii moo piroofaayiliidha yookaas feesbuukidha jedhee isin gaafata. Inni kun feesbuukidha waan ta'eef isa lammaffaarra jiru piroofaayil jedheen tuqaa jechuudha. Isa booda gara kanatti na deebisa. Gara kanatti hoggaa na deebisu maalan godhaa? Kallattiidhaan dhaqeen koppii godhadhaa jechuudha feesbuukii koo. Feesbuukii koo dhufeen koppii godhadhee piroofaayilii koo jechuudha. Koppii godhadheen deebi'aa. Dudduubatti deebi'een dhaqee koppii godhadhee dhufa. Dura koppii godhachuutu narra ture soorii. Fakkeenyaaf piroofaayilii koo irraan tuqaa. Ergan piroofaayilii koo irra tuqee ol harkisee bakka sarara sadan kanan tuqaa. Ergan sarara sadan kana tuqee koppii piroofaayil kan jettu jirti. Piroofaayil koppii sanarra tokkoof ergan tuqee booda keessaa bahetan gara jalqabaa deemaa jechuudha. Gara jalqabaa deemetan itti guuttadhaa jechuudha ariifadhee. Isa booda haala salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Isin jalqaba yeroo dhattan koppii godhattu dudduubatti deebiin yoo isin rakkisallee ta'e jechuudha. Koppii godhattee dhaquutu isinirra jiraataa jechuudha. Warri viidiyoo asirraa ilaaltanii guutaa jirtan. Isa booda kallattiidhaan guuttachuun isitti ulfaatu jechuudha. Eshi karaa man jalqabatti tuttuqaa dhaqee yookaas karaa ittiin gugguutaa dhaqee irraan guutaa madaqaa jechuudha. Amma kallattiidhaan bakka sana gaheera waan ta'eef kun amma piroofaayilii ergan jedhee booda liinkii fidadhee dhufe sanaan as godhaa jechuudha. Liinkicha itti guuteera. Erga itti guutee booda amma maal na gaafataa? Dookimentii na gaafata. Dookimentiin maali? Maxxaawoqiyaa koo yookaas paaspoortii koo arreenji gochuun qabaa jechuudha. Maqaa feesbuukii koo wajjin wal fakkaatu itti guutuun qabaa. Isas yoo maxxaawoqiyaa ta'e asuma naashinaal aayidii kana filattu yookaan paaspoortii ta'e immoo paaspoortii filattu. Amma fakkeenyaaf naashinaal aayidiin filadhaan. Naashinaal aayidii ergan filadhee booda choice files kan jettu jirti. Isheerraa al tokkoof tuqeetan faayila dhaqee fidadhaa jechuudha. Already faayila koo ijji wal qabsiisuun qabaa jechuudha. W office yookaas dookimentii keessatti arreenji godhachuun qabaa jechuudha bakka tokkotti akka naaf fuudhamuuf. Ergasiin booda fakkeenyaaf faayila kiyya keessa seenin al tokkoof suuruma tokko fudhadhaa.
hin seenaa. Ergasii booda kunoo dhufee naa seeneera. Garuu haala kanaatiin miti suura kan fudhannu bakka tokkotti yookaas maxxaaqiyaa yoo ta'e maxxaaqiyaa, paaspoortii yoo ta'e paaspoortii bakka tokkotti fudhannaa jechuudha. Isa booda gara xiyya isa itti aanutti dabarraa jechuudha. Hojiin keenya maa irratti akka xiyyeeffatu amma fakkeenyaaf muuziqiin filadhaa jechuudha. Yoo ispoortii ta'e ispoortii, yoo kan biraa ta'e illee kan biraa filachuu dandeessu. Ispoortii filadheera. Kaawuntirii kan jettu kanatti darba. Kaawuntirii ergan kaawuntirii keessa dhufee asumattan Itoophiyaa jedheen barreessaa jechuudha. Itoophiyaa gaafan jedhu kunoo naa fida. Itti aansee asitti wantan jedhee barreessu asitti wanti barbaachisaan jechuudha. Asitti maal jettuu maqaa kootiin namoonni baay'een feesbuukii kanarratti fayyadamuu waan danda'aniif maqaa inni kun maqaa isa kan kootiitii naaf mirkaneessaa jettanii Ingiliffaan barreessitu jechuudha. Oopshinii isa kana keessatti jechuudha. Akkuma argaa jirtan meeqaffaa guunnee jirra. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa irra jirra. Oopshin jedhee jira yoo filannoo keessan ta'edha yoo barbaaddan jechuudha. Irra guddeessatti garuu gara shanaffaatti gaafa dabarru bakka kanattis yoo barbaaddan waan barbaaddan hin gaafata guutuu dandeessu jechuudha. Liinkii shantu jira. Liinkii shanan kun kan tiiktookii, kan weebsaayitii, kan teelegiraamii kan barbaaddan shan fiddanii as keessatti koppii gootu jechuudha. Tokko tokkoon fiddanii as keessatti koppii gootu jechuudha. Kan tiiktookis haa ta'u wanta isin ilaallatu guutummaa isaa jechuudha. Fakkeenyaaf tiiktookii qabdu yoo ta'e, yuutuubii qabdu yoo ta'e, dhaabbata qabdan hundumaa fiddanii maqaa keessan kan ta'e hundisaa jechuudha. Maqaa keessan ijji wal fakkaachuu qaba. Fiddanii as keessatti teessee erga gootanii booda seendetti dhumarratti isa booda inniyyuu guyyoota muraasa booda isiniif ilaalee isiniif deebisaa jechuudha. Akka carraa ta'e akkaataa itti guute akkaataa kanaatiin liinkii aan guute garuu liinkii wal fakkaataa waan ta'eef naaf simatamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yookaas dookimentiin galchis dookimentii sirrii waan hin taaneef naaf hin simatamuu dhiisuu danda'a. Garuu akkaataa inni itti guutamu akkaataa kanaadha waan ta'eef asirraa ilaallattanii guuttachuu dandeessu. Abbaa carraaf ni milkaa'a, abbaa carraa hin taaneef immoo hin milkaa'u jechuudha. Inni kun kaffaltii isin gaafatu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Warri kaffaltiidhaan godhachuu barbaadde immoo $11 yoo qopheeffattan $11 akkaataa kamiin veerifaayi godhachuu akka dandeessan isiniifan hojjedha. Turtii gaarii.